لا نسي الرسالة ما وانا جيت خلاص ونبرا نجيبه كانوا لا نسي الرسالة ونبيها إني باتني تركان في براك أنا فرقة تركان في لما تركان في مالي جنني كجت كان لا ركوا جدو تسنجرو أنا تمسك كده يو إنه وان جدو تاتي أنا توهم داستي إنه أكندين ربال البتة مو لما توها تقول مو دور أمرك كنا كوتش ما أنا ما أنتو سامن تبدي لا دور أمرك كنا أرجع بيبو برا إسامني وقاسي أمانو ربي. الشماء أركفوني كبجمتو تاف أرفتو تكيا جرا جرتو بكجرتن تناكين كيا إسين هاجك أبو بيا كيسسوية على سولي ورين جرتن هند كيسن إسينين جدا بولين كيا كقالي هذا وان كون مال نفق أبتي رفتي مالتو مالتي نانجتوني مالتني وانني إسيني فق أبتي رفه برانكي بومبي رفتوان أداتا كذا Prankichis eenyu irratti dalagama eenyudha laata jechuun ni dandeessu namni prank irratti dalagu nama hedduu jaallattan nama hedduu kabajjanidha innis Yaayaa Hope yookiin immoo Abdiidha jechuudha Abdii kana har'a qormaata hedduu isa qoruufedha bifa prankiitiin qormaata keessa isa galchuu barbaada jechuudha qormaatichis hin darbamu hin darbu kan walumaan ilaaluudha bifa prankiitiin nama waa hedduu qoruu dandeessu kanaafiyyuu Abdii itti bilbilee yaamee jira dhufaallee jira prankiin kun naaf milkaa'u alalla maalumaafiyyuu isin aga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaan affeerraa kiyya Seen Abdii أشي سين وبس لا سين أجينا مرة في جرا سين كل سين ليش؟ لا أنا ما أجي سين جراتش والله أنت سين ماذا؟ جرا الحمد لله ما ننجر على تربي ما أنا قوما لا أنا قوما ما لي شاي ما بشام ما في لا وانت كفت لا والله وانت ليش؟ وانتك دير كما وانت كم فينو؟ هاي مكان ما يقدر تربي دلقان وريدو مبدك مبني ما بدي أريد لكن مبني عندك كيسان اللي نفيده بالبلا كلين كافتو دي ما جماعة تكوسي سوقي ما لك ما يف لا أنا قوما ما بروكا ناقاي يجوني قافانو نبرت ناقوما جنة ما كجرا لا ركوا بس مالاس منتي قروكا يا تي أكماتي تسيله كوبولي ساتيله أنا فيله أباسل كيف أري فيله ولا كينيا با يعني نما غاري داتي تشوف فيها ما لكن يوم تتكو من كيس مفاتي ويجرا بيته أيوه ولما جدو يجودا أيوه أنا فباسل كيف جدو كان فيو eguman kuno mucaa kana garaa qabadhee natti jijjiirame jechuudha abbaan saffii barii duraan beektaa mala isaa waliin geenyu waa tokkoonu ani fakkii namaa taanayyuu natti fakkaata ture akkuma beektu jechaadha garuu amma bulee maka'ee baay'ee natti jijjiiramee jira siin jedha Abdii maal siin jedha akkamumatti daa'ima kan lammata garaa qabatu dhaqxee naan jedhamee ani maal godha rabbiin naa kennee waan rabbi namaa kenne akkam godhan osoo si taate akkam goota yaanii garuu inni yoo fete daa'ima kana ofirraa baasii yoo fete mana kiyyaa bahii naan jedhe beekte jaama guddate kanam daa'ima guddate kanan fedhanii yeroon kuni yerootti daa'ima horatanii miti yeroon akka qaalofte biyya akka baddee jirtuun beekta beekaanuma aarsuuf goote naan jedha angaruu waan daangaa darbes natti fakkaatuun beekta jechuun yaanii quban qabu inni adaatu dura quban qabu kaa quban qabaatiin maal loksaree maa namni yaani rabbiin namaa yoo kennu si mari'atee tunni rabbiin ofii namaa kenna ilmoo kana laa jechuun haga daa'imni garaan keetu guddatee jira garaan kee hagana guddatu inni quban qabu moo hagana hin argine moo adda akkamitti illee laa agas mara quban qabu yaani hin beektaa ni qaamni kiyyallee yaada yoo furdinuma fakkaata namni hedduun hin beeku amma malee isin hunduu waa beektan viidiyoo yeroo darbe maree irratti malee ega gaafa sanii khalaasini dubbiidhuma natti fidane oomaa mitiin isaa yookiin aararraayyuu taati jedhee uma callise beekte namni egaa bultii keessatti wal danda'uun dirqama miti bultiin kun tapha miti jedheetuma jechuun kana garuu har'a akkamii lolaa haga garaan yaanii qaatuma loluu eegale bee Abdii akkuma siin jedhe nama atichiti mana keetii yeroo baay'ee keessuma qabattee yoo dadhabde miti kan baatu atichiti yoo argite baasuun bee yaani desna manjedu akka kiyyaatti jechuudhaan beeytati si dubartiin kamuu waan mana ishii akkuma argite qaaquun qabdu ka dirqama kun naanis kan maaf callisee ammallee nama tokkotti hin gaane isumatti himaa jira Abdii
Kanaafiyyuu ati akka obboleetti anallee isallee yoo ilaalte ani ana gargaaruu qabda. Beektaa seera biyya kana inni kootu na wajjin deemi baasii immoo kanas yoo jedhee ishii jedha natti fakkaatu. Ati immoo akka nama tokkotti paaspoortii keetiin yookiin waa tokko na bira dhaabbattee hin baasa malee maal godhare immoo yoo inni nan gargaari yoo hin gargaara jedhe garuu ati naa gaafadhu. Agana hunda gahimu. Agana hunda gahi yoo gargaaru jedhe immoo maal godhare daa'ima akkam guddisa daa'ima lama qabadhee daa'ima kanallee hin fedhu naan jedheni yookiin nama biraa jaalatee ta'a ala keessa namni hin beekamu mamaa miti ka rabbi jira hundaafuu siin jedhan. Laa sadarkaa kana hunda maaltu gahee kana ajaa'ibaa kan hunda maaltu gahee. Anillee isa beekuu hin dandeenyaatti naa gaafa. Laa ati maal balleessa? Waa takkaan balleessine nama mamaa furfoofteedha akka dubbii. Dubbiin biraan jiru tokko wanti takka. Takka rakkoo hin jiru maal hin jettu ati moo maali? Jedheen ani itti mee barani yoo fedhe baran mallee oguun dhufe gaafatuu ni dandeessa abdii. Maati na gargaaru yoo hin dandeenye yoo na gargaaru sin feene adiidha maaliifuu ijoollee kaan ima gargaartaa hin argaa bira dhaabbattanallee na bira dhaabbattaa jedheetuma si gaafadhe malee yoo hin dandeenye isatillee maa rakkoo hin qabu. Naanis hin dirqamsiisu jechaadha. La dhugaa dubbachuudhaaf waan kanatu waan xiqqoo rakkisaadha beekta. Maaltu rakkisaadha? Maal rakkoon tokko hin jiru. Nama akkanaan ture yaani maaltu waan akka nama akkasaan hin turre garuu namni hin jijjiiramure nama akkuma keessa sana eeguun hin ta'u sitti maa gochuu hin danda'u garuu immoo siinis immoo si dirqisiisuu hin barbaada nama maaliif seete. Mee nama maal jedhee gaafadhaa? Bakka akkas naan jettee maalidha dubbiin jedhiin garuu waa'ee baasaa maalii kanatti himin yaanii waan biratti fakkaata garuu an dirqaman baasa daa'ima birra. Amma gochuun didee dirqama. Laa akkas hin jedhiniiti anatu isa gaafataati. Waan akkanaa yoo hin dubbate. Maaliif hin dubbanne? Waan akkanaatu amma astagfirullah shaytaan tooba takka jedhe. Lammaffaa immoo isa yoo inni waan akkanaa badii hagana gahu waan ofii dalagaa jiraatu taate anas sii sirreessa. Isani gaafadha. Inni siisin dhaga'u bara abdii garuu yaadii jedhee baran yoo waan biraa osoo godhee nutti maali miini maal naan jettu borummoo beektee kanaaf sitti malee nama tokkollee rakkisuu hin barbaadu. Waan ofii kiyyaa fidee jaa ta'e tokkuma kiyyaa keessaa bahuu barbaada garuu nama barbaachisa namatti himatu hin dirqamu. Laatama waan biraa naan jedhaniiti ani gaafadhee ka'ee deebisa. Ati garuu ofillee hin jinqiin takka. Waan biraa ammoo sila isallee ati Aki dubbiin nama dhiba. Ammoo yoo inni nuyyuu dide jedhee waan jettee waan kana yaaddu. Maal godhate abdii dirqama. Laatti yaaddu amma mucaa kana ga'e kana uummata nagaraa na baasaa jechaan maal rabbi si dhiisa. Maal godhate rabbi maal dhiise. Maasta guddaadhaan erga garaa baase irraa waan akkanaa kana inni didee ati ammoo obsumaan eeggachuu qabda malee inni akkana naan jedhee abdii maaliin kun wallahi waan hin taane. Waan hin fakkaanne. Maal godhare mee abdii dirqama yoo sitti ta'e yoo akkam taate. Kanas. Waan nama tokko dhageeffadhu baate kalas ulfa hagana geetteemi. Maaliif ulfooftee maal jedhe rabbiin naa kenneeti ammaan booda garaa of hin baasu jedhini inni yoo daa'imni dhalate waan takka wanni godhu jiru. Ijuma keessan hin argu jedha bar deemi narraa ijuma kee hin argu akkamitti goota akkamitti. Kalas si gaafates. Kalas anas si gaafates. Dirqama naa gaafadhu yoo naa gaafadhu. Kalas anas si gaafate waan hunda sirreessaa ati garuu yoo inni nuu dide daa'ima garaa of baasa jettee waan hagana gaa kana dalagu yaallaan badii guddaa qabus bal'aanii. Ani dirqama malee bar waan biraa miti abdii jibbaa miti maaliif daa'ima namni jibbu jira namni daa'ima dhabee daa'ima soqaa jiran beektaa miti garuu jibbaa kan ta'e waan tokko yoo dirqama sitti ta'e maal gootame iski asii ba'ee deemuudhaaf isaatiin itti deemuu miti mana hambaa dalaguuf isaatiin itti dalaguu miti atuu yaadi akkam godhame iski moo nama na gargaaru qaban asi kana rakkoo nama. Anaafiyyuu ati gaafadhu waan isin jedhanatti mee bakka waan tarkaanfii kiyya fudhadhu maa rakkoon hin jiru. Tarkaanfii amma dubbiin naan taane tam isin tana kun. Anamma dubbiin naan taane dubbiin hunduu takka rakkoo hin qabu. Namni walloluu wama jiraati wali araaramullee waan jiraati. Akkuma walloltan boru ni araaramtan. Anatu si sirreessa jedhee namoota tarkaanfii biraan fudhadha jechaan kun nama biraatiin miti tokkoffaa rabbiinillee walloltan nunillee walloltan. Fakkaan akkasiin yoo akkas taate waan jedhu dhage. Maaliif illee waan ani jedhu dhagaye kaabdi. Rabbiin akka wallalumaan beeka rabbinaaf haadhisu maal godha isinis akka wallaluun beeka garuu isinis homaa naa gochuu kan dandeenye
dirqama la kun tarkaanfii kana fudhatuun dirqama kiyya bakka maati yaani daadhii simeenni jaa nama siddiyaatu nama naannoo kee ta'eef yoo dubbata ta'e dhiise abdii la dirqama nabsi nama ajjeesu qabda bakka maal godhateennaa inni maal jedhata baratamu an nabsi nama ajjeesu fedha bakka maal godhatee dirqama nabsi nama ajjeesu fedha jedhata dhiisi kaati galas dhiisi jechuun anarra isa siddiyaata lana garuu kun beeku jechuun nama maal siya yaani nama ajjeesaas hin jedhu Disi bakka injettu ta'a. La disi sani iyyuu maaltu gahe wali isin araarsaas hin jedhe bara. Maaltu si gahe mana yaalaa nageessiteeti na caala yaman kana keessa beektu waa hunda beektu mana yaalaa yoo nageessite cubbuu qaba kun. Ani manuma yaalaa sana nageessiti walla qunnamsiisi biliis. Walottanii mire jaarsa keetii walottanii. Biliis hin karadha. Na dhageeffadhu ba na kadhatan hin jenne. Faallatti meetiin kaawwatiin waan ta'e kan. Mana kee jirta mana kan kee jira. Mana kiyyessi waamee. Na dhageeffadhu kan dura na dhageeffadhu maam naamti na dhageeffachuuf himti. Moo birat, moo rakkoo birat jira. Rakkoo kana caalu jira nama. Kanaafuyyuu eega wal dhageeffachuun wannaa taate jaarsa keetii wal hojjeemi kun rakkoo jira kootu meenaan jette dhufee kun na himatteemi galatu. Karakkoo jaarsa jidduu tanteetiif jaarsa kan keetii jiru sii fixa jedheemi maal feeta? Inni garramee kanaaf itti ayii rakkoo qaba. Kanaaf atama wannaan jedhini nama tokkotti nimini akkuma jette anatu amma halkan dhufeeti. Waan kana hunda sirreessa. Ni sirreessa atama wannan jedhee kalaas. Wanni biraan jiru. Kanu. Daanii ni sirreessa ta'uu dhibbii hin dhibbatanii tarkaanfii biraa kan fudhataa tarkaanfii lammataa tarkaanfii maaliif jinnii ka jettu kana dha. Rakkoo jidduu teessan jiru anatu si dhifita. Yoo inni waan jidduu taate anatu waa hundaa sitti. Inni akka hin dinne dhibbaan dhibbattichaa. Moo namatu waa itti godhe moo dura amala kanaan qabachamaa amala kanaan argame. Yaa dura amala kanaan argame beekuu gara rakkoo. Isa amalii yookaan si amalu kana si ati uumaa miti. Anas galgala si deebisa jira. Yaani yookaan galgala dhufeeti isa gaafadha yeroo inni galee ta'u jechuudha. Ayyee galatoomii abdii hundaafiyyuu. Uummata akka rakkoo. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Akkuma argitanii jechuudha viidiyoo kiyya abdii ani biraankis hin jenneeni waan akkas hin jenneeni ani Abbaas Sabkeebarillee hamtuun takka hin jirtu lolas hin qabnu walii galleetuma jechuudha Abbaas Sabkeebariifanii abdiin garuu guddaa galatoomu yoo danda'e bilbilaanitti himaa garuu immoo kana mara qaaqee bilbilaanitti himas jechuun nama saalfachiisa viidiyoo kana gaafa argee arguu na abdii asumaan galateeffachuu barbaada abdiin nama gaariidha nama hayyuudha namaaf nama walitti deebisu galatoomii jechuun ni barbaada isiniin jedha hordoftoota kiyya isinis natti muufatiina.